Oduijo hojii Itoophiyaan milkaa'ina ajandaa misooma Afrikaaf hojjetaa jirtu bu'aa qabeessa ta'uu ministeerri karooraa fi misoomaa himan. mootummaan tokkummaan sabdaneessummaa akka cimuuf ijaarsa seenessa waloof xiyyeeffannoo kennuun hojjechaa jiraachuu ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Laggasaa Tulluu himan. oduu maddeen alaatiin pireezidaantiin Turkii Raajab Xayyib Erdogaan waggoota 13 booda Iraaq daawwatan. harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya ITV Afaan Oromoorraa oduuwwan galgala kanaaf qabannee kan simbiraan geenyu ta'a. oduu isinitti himuun kan si waliin turtii taasisu ana saanti asani nu waliin tura. Ministeerri muummee itti aanaa Tamasgan Xurunaa fooramiin magaalota Afrikaa fulbaana dhufu Finfinneetti gaggeeffama jedhan. Waltajjiin marii baniisaa fi hubannoo uumuu koree olaanaa qindeessituu fooramii biyyaalessaa magaalota Afrikaa gaggeeffameera. Itti aanaan ministeera muummee obbo Tamasgan Xurunaan akka ibsanitti mata duree ajandaa 2063 guddina waaraa magaalota ce'umsa Afrikaaf jedhu fooramiin magaalota Afrikaa fulbaana bara dhufu Finfinneetti gaggeeffama. Guyyaa har'aas koreen olaanaan qindeessituu fooramichaa waltajjii marii gaggeessuu ibsaniiru. Itoophiyaan akka biyya seenaa qabeettiitti hundeessituu dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi gamtaa Afrikaa keessaa tokko ta'uu kan eeran obbo Tamasgan fooramii kana irratti magaalonni 1,500 ol ni hirmaatu jedhan. Itoophiyaan waltajjii fooramichaa qindeessuuf itti gaafatamummaa Afrikummaa ishee bahachuuf qophii ta'uu waltajjicha irratti ibsamuu himaniiru. mootummaan tokkummaan sabdaneessummaa akka cimuuf ijaarsa seenessa waloof kutannoon hojjechaa jiraachuu ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu ibsan. Dr. Laggasaa Tulluun akka ibsanitti rakkooleen baroota dheeraaf turan furamuun mootummaan riiformiiwwan hedduu taasisaa jira. Garaagarummaan siyaasaa mariin akka furaman, miidhaawwan ga'an araaraan akka furaman, gara haqaatti ce'uufis imaammanni ce'umsa haqaarra ga'uu kaasaniiru. Dhimmoota biyyaalessaa bu'uura ta'an irratti waliigaltee biyyaalessaa uumuuf ajandaalee uummata irratti mari'achuun furmaata dhiyeessuuf qophii marii biyyaalessaa hojiilee gaggeeffaman xumuramaa jiraachuu eeraniiru. Mootummaan tokkummaan sabdaneessummaa akka cimuuf xiyyeeffannaa addaa kennuun eeranii walitti hidhamiinsa hawaasummaa diinagdee fi siyaasaa cimsuuf murteessaa ta'uu hubachiisan. Tokkummaan Itoophiyaa bu'uureessuu fi waliin jireenya uummattoota baroota dheeraaf ture bu'uura cimsuun seenessii waloo gahee olaanaa akka qabus dubbataniiru. Kanaafis mootummaan seenessii waloo sabdaneessummaa irratti bu'uureeffatee ijaaruuf kutannoon hojjechaa jira jedhan. Seenessiin waloo kunis imala badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuuf faayidaa biyyaalessaa eegsisuu tokkummaa uummataa cimsuuf murteessaa ta'uun hunduu gahee isaa bahachuu akka qabu dhaamuu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Itoophiyaan ajandaa misooma waaraa Afrikaa irratti hojiin hojjetaa jirtu milkaa'aa ta'uu ministeerri karooraa fi misoomaa himan. Yaa'iin misooma guddina itti fufiinsa Afrikaa kurnaffaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Jamaal Nageessoo. Walga'iin mata duree misooma waaraa Afrikaa jedhuun qophaa'e kurnaffaan magaalaa Finfinnee galma misooma dinagdee Afrikaatti taa'amuu eegaleera. Walga'ii kanarratti hojiiwwan akka biyyaatti hojjetamaa jiran ministeerri pilaanii Fitsum Asaffaatiin hirmaattotaaf dhiyaateera. Ministeerri pilaanii walga'icha irratti haasawa taasisaniin Itoophiyaan biyyoota Afrikaa ajandaa 2063 milkeessuuf carraaqan keessaa sadarkaa gaarii irra jiraachuu ibsaniiru. Itoophiyaan biyyoota muraasa Afrikaa ajandaa 2063 milkeessuuf hojjetan keessaa bu'aa olaanaa galmeessisuun sadarkaa duraa irratti eeramti. Keessattuu gama kalaqa deeggaruutiin kun immoo hojiiwwan nu hafan milkeessuudhaaf akka muuxannootti nu fayyadeera. Gama biraatiin hojiiwwan kalaqaa, turizimii fi lammiilee rakkoodhaaf saaxilaman dandamachiisuu irratti hojiiwwan abdachiisoon hojjetamaa jiraachuu ministeerri pilaanii Fitsum Asaffaa ibsaniiru.
Gama biraatiin hojii kalaqa dinagdee biyya keessaa walitti qabuun investimantiidhaaf fayyadamaa jirra. Akka fakkeenyaatti guddina seektara turizimii irratti hojiiwwan jijjiirama qilleensaa to'achuu, namoota rakkinaaf saaxilamoo ta'aniif manneen jireenyaa ijaaruu, manneen barnootaa fooyyessuu fi waliin gahinsa barnootaa irratti hojii gaarii hojjetaa jirra. Walga'icha irratti barreessaa itti aanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ministeera muummee Yuugaandaa fi hooggantoonni biyyoota garaagaraa dhaabbileen misoomaa fi dhaabbileen siviilii biyyoota hedduu argamuun isaanii ibsameera. Waltajjiin marii dhimma wabii nyaataa fi jijjiirama qilleensaa irratti xiyyeeffatee magaalaa Finfinneetti gaggeeffame. Waltajjiin kun jijjiirama qilleensaa furmaata teekinooloojiin deeggaramee fi Afrikaatti dandamannaa rakkoo wabii nyaataa fi carraawwanii fi qormaatilee jiran mata duree jedhuun gaggeeffame. Waltajjichi biyyoota Afrikaa waliigaltee jijjiirama qilleensa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 14ffaa mallatteessaniin kan gaggeeffamedha. Waltajjii kanaan cinaatti sirna nyaataa Afrikaa fi jijjiirama qilleensaa wal qabatee rakkoolee jiran furuun karaa danda'amu irratti mari'atameera. Waltajjii marii kanarratti hooggantoonni dhaabbilee dhimmamtoota dhaabbata gamtaa Afrikaa, hooggantoota seektara biyyoota Afrikaa adda addaa fi ministeerri qonnaa fi eejensiin tiraansfoormeeshinii qonnaa Itoophiyaa irratti argamaniiru. Marii dhaabbata gamtaa Afrikaatti dameen dandamannaa rakkoo Afrikaa fi ministeera qonnaatti Inistituutiin tiraansfoormeeshinii qonnaa waliin qopheessan kanarratti rakkoo gama wabii nyaataan Afrikaa mudatu furuuf furmaata teekinooloojiin deeggaramee dhiyeessuu akkaataa danda'amu irratti mari'atameera. Damee qonnaa ardichaa teekinooloojii ammayyaan deeggaruun walitti dhiyeenyas walitti hidhamiinsa gabaa oomishaalee qonnaa cimsuu, bu'uuraalee misoomaa babal'isuu fi kalaqawwan damicha irratti bahan jajjabeessuun furmaata rakkoo wabii nyaataa Afrikaa furuuf marii kanaan ka'eera. Carraawwan ardichi gama qonnaan qabus baasuun itti fayyadamuun murteessaadhas jedhameera. Inistituutiin meetirooloojii Itoophiyaa raaga haala qilleensa ammayyaa teekinooloojiin deeggarame kennuuf raadaarota ammayyaa fayyadamaa jira. Yeroo ammaa kutaalee biyyattii hundatti haala qabatamaa teessuma hawaasaatiin kilaasteraan afaan naannoo sabootaatiin tajaajila kennuu eegaluu beeksiseera. Taaddasaa Tarrafaa. Tajaajilli meetirooloojii ammayyaa Itoophiyaatti kennamuu kan eegale karaa mishiinaroota Itoophiyaa seenanii jaarraa 19ffaa akka ta'e himama. Inistituutiin meetirooloojii Itoophiyaa dhaabbata adeemsaan guddataa dhufee fi yeroo yeroottis teekinooloojii ammayyaa fayyadamuun tajaajila raaga haala qilleensaa dhaabbilee dhimmi ilaallatuuf kennaa kan jiru ta'uu dubbatanii jiru. Inistituutii meetirooloojii Itoophiyaatti hoogganaan damee raaga haala qilleensaa fi jijjiirama haala qilleensaa. Dhaabbanni meetirooloojii Inistituutii Itoophiyaa kun isteeshinoota namaan safaraman 1,300 irra kan jiru akkasumas immoo kan namaan ala ta'anii automaatikii kan ta'anii daqiiqaa 15 sarvarii as heedkwaartarii kan irratti kan ergan gara 300 ol kan ta'an automaatik weezer isteeshinoota kana sadarkaa kanarra jira akkasumas immoo dabalatee immoo kiiloomeetira 250 irratti raadiyeesii haala qilleensaa kan agarsiisu sochiiwwan haala qilleensaa eessatti duumessi uumamaa jira atmosferii kana keessatti immoo maaltu uumamaa jira kan jedhee kan agarsiisu raadaarii ammaaf hojiirra kan jiran raadaarii 2 jira gara fuuldurattis immoo raadaaronni 3 gara kibba biyyattii kanatti iddoo garaagaraa irratti raadaariiwwan kana dhaabbataa jiru. Hojiin raaga haala qilleensaa beekanii tarkaanfii fudhachuuf saayinsii olaanaa fi teekinooloojii olaanaa gaafataa dhufee jira. Inistituutichi yeroo ammaa tajaajila guddaa biyyattiidhaaf daandii qilleensaa Itoophiyaa keessatti meeshaa ammayyaatiin kennaa akka jirus dubbataniiru. Ragaan meetirooloojii wanta inni ilaallan hin jiru. Itti gaafatamummaa tokko eerpoortii keessaa qabna. Eerpoortii kana keessatti yeroo xiyyaarri ka'u yeroo xiyyaarri bu'u ICAO internaashinaal kan jennu jira. Koodiiwwan sanaan fakkeenya xiyyaara tokko Ameerikaadhaa ka'ee gara Itoophiyaatti dhufa yoo ta'e gaafa Ameerikaadhaa ka'ee gara Itoophiyaatti dhufu kana qilleensi naannoo Itoophiyaa kanarra jiru xiyyaarri kun bu'uudhaaf mijataadha moo mijataa miti. Gaafa xiyyaarri kun ka'us immoo xiyyaarri kun ka'uudhaaf naannoo terminaalii eerpoortii sanatti qilleensi kun mijataadha moo mijataa miti kan jedhu sadarkaa sanaan istaandardii isaa kan ergate ICAO International Aviation Organization sadarkaa isaa kan eeggate geejjiba kanaafis ni kennina. Inistituutiin meetirooloojii Itoophiyaa raaga haala qilleensaa sa'aatii 72 dabalatee hanga ji'a 3 fi waggaatti kennuu irratti kan argamu yommuu ta'u raagaa jijjiirama qilleensaa dhiibbaa dhufuu kennaa akka jirus dubbatanii jiru obbo Baqqalan. Faalama jijjiirama qilleensaa kana meeshaaleen safaran 3 akka guutuu biyyattiitti jiru.
tokko asuma Xiqur Ambassaatti kan argamudha. Lammaffaan immoo Adaamaa buufata keenya irratti kan argamudha. Sadaffaan immoo Hawaasaa irratti kan argamudha. Akkasumas immoo dhaabbanni meetrooloojii instituutii kun amma yeroo dhiyoo keessatti Finfinnee kana keessattis naannoo 8 kan ta'u irratti haala salphaa ta'een jijjiirama qilleensa magaalaa kana keessaa kan to'achuu danda'u meeshaalee kana dhaabarra jira. Instituutichi damee gurguddoo 11 qabu keessatti kilaasteraan afaan hawaasi naannoo danda'uun tajaajila kennuu akka eegale kan dubbatan obbo Baqqalan qooda fudhattootaaf ragaa haala qilleensaa kan kennaa jiru ta'uu dubbatan. Ragaawwan kana dhaabbata adda addaatiin dhaabbata qonnaadhaaf, dhaabbata ministeera bishaaniitiif, dhaabbata ittisa balaa biyyattiitiif, ministeera fayyaatiif warreewwan kana wajjin ragaa keenya guyyaa 10 kan ji'oota kan guyyoota kan waqtiileewwan sadan kana isaaniif karaa hard copy fi soft copytiin warreewwan stakeholderoota keenya kanaaf ni ergina yeroo yeroo. Namni kamiyyuu amma ragaa haala qilleensaa bilbila isaarraatii karaa ethiomet.gov hordofuu akka danda'us dubbatanii jiru. Namni kamiyyuu moobaayilii isaarratti fakkeenya Finfinnee kana irratti guyyoota sadan dhufu kana irratti haalli qilleensaa maal fakkaata? Rooba dhamoo, duumessa dhamoo, aduudha kan jedhu sana namni kan moobaayilii isaarratti ethiomet.gov kan jedhu Play Store irra galee daawunloodii godhee mana isaatii osoo hin bahiin dura har'a ragaa meetrooloojiin kenne maalidha? Moobaayil aappii kana irratti abdeetii kan ta'e foorkastii guyyoota gabaabaa kana poostiin goonaa. Instituutiin meetrooloojii Itoophiyaa keessattuu dhiibbaa jijjiirama qilleensaa mudataa jiru mudachuu danda'an furmaata ta'uu qabuu fi gaazota qilleensa faalan teekinooloojii ammayyaan deeggaree ittisuu irratti hojjechaa akka jiru ragaaleen instituuticha irraa argame kan mul'isu. Qormaanni irra deebiin seenessaa yuunivarsiitii jalqaba baatii waxabajii haga gaafa 15tti yuunivarsiitiiwwan mootummaa hunda keessatti akka kennamu ministeerri barnootaa beeksise. Ministeerri barnootaa itti gaafatamaan deeskii misooma barsiisotaa fi barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo obbo Bayyanee Tazarraa qormaatichi jalqaba baatii waxabajii haga gaafa 15tti yuunivarsiitiiwwan mootummaa hunda keessatti gaggeeffama jedhan. Qaawwaa bara darbee uumameerraa barumsa fudhachuun bara kana qormaanni kan yuunivarsiitiiwwan mootummaa qofaan akka kennamu ibsuun qormaanni kun sadarkaa giddu galeessaatti to'annoo cimaan qophaa'ee kan gaggeeffamu ta'uu hubachiisaniiru. Bara kana barattoonni 32,500 ta'an dhibbeentaa 50 ol kan fidan kallattiin yuunivarsiitii seenuun barnoota idilee barachaa akka jiran yaadachiisuun yuunivarsiitiiwwan mootummaa keessatti barattoonni 78,000 ol barnoota sirreeffamaa fudhachaa akka jiran himaniiru. Muddeerraa eegalee haga baatii waxabajjiitti barachaa kan jiran ta'uu eeraniiru. Bu'aan isaanii dhibbeentaa 30 adeemsa barnoota yuunivarsiitiiwwaniin dhibbeentaan 70 ammoo wiirtuuleetiin kan qophaa'e ta'us himaniiru. Barattoonni kaka'umsa dhuunfaa fi xiinsammuu barattoonni dubbistootaa fi gaafattoota ciccimoo akka ta'an kan dandeessisus kennamaa akka jirus ibsaniiru. Misoomni bosonaa Itoophiyaa bara faranjoota 2025tti galii gurgurtaa kaarbanii dabalataa argachuuf ulaagaa isa dandeessisan guutuu isaa ifoomse. Waggoota 5 darban keessatti duula ashaaraa magariisaan lammiilee hirmaachisuun gaggeeffamaniin uwwisni bosonaa guddachuu danda'u ibsameera. Akka Itoophiyaatti qindeessaan misooma bosona biyyaalessaa Dr. Itabbituu Mogas Itoophiyaan sagantaa ashaaraa magariisaatiin naannoowwan hanqina qaban deebisanii bosonoomsuun dhiibbaa jijjiirama qilleensaa qolachuuf gahee ishee bahachaa jirti jedhan. Gurgurtaa kaarboonii irraa madda galii dabalataa uumuuf tattaaffii taasifamaa jiruunis ibsamee jira. Kunis dhiibbaa jijjiirama qilleensaaf gumaacha guddaa taasisaa jiraachuus himamee jira. Gurgurtaa kaarboonii irraa galii argachuuf ulaagaaleen idil addunyaa kaa'aman akka jiran eeruun Itoophiyaan ulaagaalee gurgurtaa kaarboonii irraa galii dabalataa akka argattu dandeessisus guuttee jirti jedhaniiru. Sagantaa ashaaraa magariisaa Itoophiyaa keessatti uwwisa bosonaa gara dhibbeentaa 17tti ol guddisuu isaa biyyattiin eegumsa naannoo marsaa barbaachisan keessa akka jirtu kan agarsiisu ta'uu ibsaniiru. Galii gurgurtaa kaarboonii irraa argamu hirmaannaa hawaasaa fi eegumsa naannoof xiyyeeffannoo kennuudhaan eegumsaa fi kunuunsa bosonaa itti fufsiisuu qabuuf kan oolu ta'uu ibsaniiru. Misooma itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf dhiibbaa jijjiirama qilleensaa hir'isuuf eegumsa naannoo fi misooma bosonaa bu'uura akka ta'es ibsamee jira.
Waggoota dhiyoo as dhukkuboonni daddarbaa hin taane dabalaa dhufuun xiyyeeffannoo imaammataa fi hubannoon ogeeyyii fayyaa yeroo yeroon gabbisuu barbaachisuu ta'uu himame. Dhaabbileen fayyaas sadarkaa yaaliiwwan dhukkuboota kanatti guddisuun miidhamaa gama kanaan gahuu hawaasa irraa gahuu hir'isuuf murteessaadha jedhan hakiimii yaala dhibee kaansarii Dooktar Addunyaa Fiqaaduu. Immabeetta Shoomaa gabaasa dabalataa qindeessitee jirti. Waggoota dheeraaf imaammanni fayyaa biyyattii ittisa dhukkuboota daddarboo irratti xiyyeeffachuudhaan hojjechaa tureera. Hubannoon hawaasa bira jirus kana. Haa ta'u malee yeroo dhihoodhaas dabalaa kan jiruu fi lammiilee hedduus miidhaarraan qaqqabsiisaa kan jiru dhukkuboonni daddarboo hin taane dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadanii fi ammatti mootummaan ijoodhaan irratti hojjechuu qabu ta'uu ogeessonni kan kaasani. Keessa gosoonni dhukkuboota kaansarii adda addaa dhukkubni kalee dhukkuboota daddarboo hin taane kanneen biroo waliin dabaalamuudhaan hammaachaa akka jiru hospitaala ispeeshaalaayizidii Xiquur Ambassaatti hakiimni yaala dhibee kaansarii Dooktar Addunyaa Dabalaa itiifitti kan himani. Waggoota muraasa dura biyya Afrikaa kun yookaan immoo biyyoonni guddinarra jiranii rakkoo guddaan miidhaa ture infectious disease kan jennudha. Dhukkuboota daddarboo ta'an kan akka malaariyaa yookaan busaa, HIV fi TB ture. Amma immoo dabalata waggoota 30-20 as kaansariin rakkoo guddaa ta'ee jira biyya keenya keessatti. Akkuma tu jettee cervical cancer, breast cancer yookaan kaansarii harmaa fi kaansariin fiixee gadameessaa qobaasa lama ta'ee haga persentii 50 kabarii ni godha akka biyya keenyaatti jechaadha. Baay'ee ol ka'aadha jechaadha yeroo ilaalu. Kanaaf rakkoo dabalata double burden jennaa jechaadha. Infectious disease plus non-infectious disease yookaan immoo dhukkuboota daddarbootiin baay'ee miidhamaa jirti biyyoonni guddinarra jirtu kuni. Lammaffaa immoo non-communicable disease yookaan immoo dhibeewwan daddarboo hin taane. Isaan keessaa kaansariin isa tokko. Warri kaan kan akka dhibee onnee, dhibee dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, dhibee kalee warri kuni kaansarii dabalatee dhukkuboota daddarboo hin ta'in yookaan dhibee daddarboo hin ta'in jalatti qoodamu. Kana keessaa mortaalitii yookaan immoo lubbuu dhabamsiisuutiin sadarkaa guddaarra kan jiru dhibee kaansariiti. Qorannoowwan muraasni argisiisan akka biyya keenyaatti jechaadha. Kun ammoo xiyyeeffannoo qaamolee dhimmamtoota hundaa kan barbaadu ta'uu kan kaasan Dooktar Addunyaan keessaa imaammatarraa eegalee hanga hubannoo hawaasaa ga'umsuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu kaasanii jiru. Kana malees dhaabbileen fayyaa sadarkaa sanatti of qopheessuun tajaajilicha hawaasa biraan ga'uudhaafis hojjechuun murteessaadha jedhan. Gaariidha yeroo waggoota 10 asiif xiyyeeffannoon dhibeewwan daddarboo hin ta'iniif kennamu gaariidha akka duraa miti. Gahaadha jechuu koo miti. Humna namaa irratti hojjechuu qabu. Ispeeshaalistoonni waa'ee dhibee kaansarii irratti hojjetan baay'achuu qabu. Hospitaalonni dhibee kaansarii yaalan babal'achuu qabu. Haga hawaasaatti gadi bu'ee haga ekstenshinii fayyaa dabalatee hubannoon kenname duraan dursa ogeessotuma fayyaa fi hubannoo gahaan dabalatan ni barbaachisu waa'ee dhibee kaansarii irratti jechaadha. Isa booda immoo hawaasa barsiisuun kaansarii kana miidhaan hawaasa irraan ga'u hamma danda'ame ofirraa hir'isuun illee baay'ee barbaachisaadhan jedha. Yaa akkuma jenne dhibeen kun dhibee namoota muraasaaf yookaan qaama muraasaaf dhiisnee yookaan ogeessa fayyaaf yookaan poolisii meekerii yookaan miidiyaaf dhiisnu miti. Hawaasa keessa seennee dhibee kaansarii kanaan rakkoo kaansarii kanaan hawaasa irra ga'u nurra ga'u hir'isuu qabna. Hawaasnis rakkoo dhukkuboota daddarboo hin taane qaqqabaa jiru kana ofirratti ilaaluu akka hin qabnee fi dursee qorannoowwan taasisuun dhukkuboota kanneen irraa of baraaruu akka qabus Dooktar Addunyaa Fiqaaduu dhaamaniiru. Amma mana nama tokko galeera jechuun dandeenya. Akkuma tu jette ekspiraansii haga waggoota muraasa kana keessa arge kaansariin kun mana hedduu mana hin galle muraasa numa seenaa. Kanaaf hawaasni keenyi hubannoo gahaa argachuu qabu. Hubannoo gahaa yoo argatan dafanii of ilaalchisu. Kaansaroonni hedduun qorannoo dursaa qabu. Hundi isaanii illee qabaachuu baate qorannoo dursaa godhanii sadarkaa yaalamuu danda'u irratti yaalamuu danda'uu qabu. Kanaaf hawaasni keenya kanarratti mallattoowwan adda addaa mallattoon tokko miti waliin fakkaatu wanna addaa wanna dhibee irra turu fakkeenya harmara dhiitee waan turu yoo jiraate akkuma sila siin jedhee xurii ji'aan arganii alatti dhiigni dhangala'oo jiraate foolii badaan qaama saalaarraa bahu yoo jiraate
dafanii mana yaalaa deemuu qabu. Dhukkuboonni daddarboo hin taane kunneen biyyoota reefu guddachaa jiran keessatti garmalee hammaachaa akka jiruu fi xiyyeeffannoo imaammataa fi mootummoota biyyoota reefu guddachaa jiranii kan barbaadu ta'us dhaabbanni fayyaa addunyaa hubachiisa yeroo garaagaraatti kan kennu. Itoophiyaa fi balbala galaanaa mata duree jedhuun mariin paanaalii bakka hayyoonnii fi qaamoleen biroo hirmaatanitti yuunivarsiitii Madda Walaabuutti gaggeeffame. Marii paanaalichaa balbala galaanaa ilaalchisee barreeffamni ka'umsa dhimma buufata doonii ilaalchisee faayidaa biyyaalessaaf qabuu fi haala amma irra jiru irratti qorannoon dhiyaateera. Barsiisaa fi qorataan yuunivarsiitii Madda Walaabuu Dr. Mohaammed Jamaal barbaachisummaan balbala galaanaa biyya tokkoof qabu ilaalchisuun barreeffama dhiyeessaniiru. Barreeffamichaanis balballi galaanaa walitti dhufeenya daldalaa fi dinagdee biyya tokkoo keessatti qaama barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Dhaabbileen barnoota olaanoo fi hayyoonni carraaqqii balbala galaanaa argachuuf taasifamu keessatti gaheen qaban guddaa ta'us Dr. Mohaammed ibsaniiru. Itoophiyaan bu'uuraalee misoomaa daldalaa fi dameelee dinagdee gara walitti hidhaminsa naannawaatti fiduuf hojjechaa akka jirtu qorataan yuunivarsiitichaa Dr. Alamaayyoo Abaate eeraniiru. Gama biraatiin dhimma itti fayyadama hulaa galaanaa Itoophiyaa walitti hidhaminsa naannawaa fi nageenya waaraaf qabu irratti waraqaan qorannoo dhihaatanii irratti mari'atamaniiru. Bulchiinsa magaalaa Naqqamteetti dargaggoonni magaalichaa deeggarsa hidha haaromsaa guddichaaf boondii bitan. Hirmaannaan dargaggoota magaalichaa boondii bituu kan itti fufu ta'uun himamee jira. Gabaasaa waajjira koominikeeshinii magaalaa Naqamtee Wasanii Amaaratu dhiyeessa. Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa marsaa arfaffaaf guutinsiisaa gaggeeffameera. Kanaafis hirmaannaan uummataa iddoowwan garaagaraatti taasifamaa jiru sadarkaa xumuraarra ga'uun isaa ni beekama. Bu'uuruma kanaan dargaggoonni magaalaa Naqamtee deeggarsa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaaf ashaaraa isaanii kaa'achuuf boondii bitaa jiraachuu himaniiru. Hidhaan haaromsa biyya keenya guddichi kun hunda keenyaaf seenaadha. Wanta jaarraa meeqaaf bishaan keenya tola biyyoota ollaatti akkasumas kan dhangala'aa turedha. Amma immoo ofii keenyaan uummanni kaanee bishaan kun yoo dhaabbate hawaasa keenya dinagdee hawaasa keenya nu jijjiiruu danda'a, seenaa biyya keenyaa jijjiiruu danda'a kan jedhurraa kan ka'e boondii kanan marsaa lammaffaallee kunuun bitadhee fayyadamaa jira. Boondii kana bitachuudhaaf dargaggeessi kan kooti jedhee na fayyada. Egeree biyya kanaatii fi barbaachisummaa isaa dhaloota kana keessatti anis karaa narraa eegamuu qabuun dargaggeessarraa akka barbaachisu xamaneetan bitachuudhaaf kan nu kakaase jechuudha. Nuun akka lammii biyya kanaatti akka dargaggoottis ta'e miira biyya keenyaaf jaalala biyya keenyaaf qabnu argamsiisuudhaaf kana caalaas hojjechuunis nurraa eegama. Wanta xiqqoodha gara fuuldura duraattis hidha haaromsaan kun akka itti fufu ashaaraa keenya kaa'uudhaaf kan xiiqiidhaan hojjennu ta'a jechuudha. Ilaalchumti biyya keenyaaf illee biyyoonni ollaa qaban illee ofiin hojjennee ofiin jijjiiramuu akka dandeenyu humna guddaa akka qabnu qabeenya guddaa akka qabnu qabeenyi guddaan kun immoo akkasumaan illee biyyoota ollaatti tola dhangala'oo akka hin qabne kan itti agarsiisnudha. Kanaaf hidha haaromsa kana tumsinee bira dhaabbannee hojjechuun keenya nuuf egeree keenyaaf dhaloota keenyaaf dhaloota kana booddee dhufaniif illee faayidaa guddaa kan qabu. Itti gaafatamaan liigii dargaggoo bulchiinsa magaalaa Naqamtee Hundee Firdisaa akka jaarmiyaa dargaggoo magaalichaatti dargaggoonni hidha haaromsaa laga Abbayyaa akka injifannoo Adawaa lammaffaatti lakkaa'uun qooda isaanii ba'achaa kan jiran ta'uu himan. Karoorri hidha haaromsaaf qabame qarshii miliyoona 6 ta'us dubbatan. Akka jaarmiyaa dargaggoo bulchiinsa magaalaa Naqamteetti karoora naannoo irraa gadi nuwwee dargaggoonni hidha haaromsa laga Abbayyaa kan akka injifannoo Adawaa lammaffaatti lakkaa'uudhaan dargaggoonni magaalaa keenyaa akka keessatti qooda fudhatanii fi karoora miliyoona 6tiin bituuf karoorfannee jirra. Har'a immoo akka magaalaa keenyatti sirna baniinsa isaa bifuma isin argitan kanaan raawwachaa jirra jechuudha. Kantiibaa itti aanaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee Tamasgeen Mirreessaa dargaggoonni bulchiinsa magaalaa Naqamtee kaka'umsaa fi fedhii isaaniitiin bittaa boondiitti hirmaachaa kan jiran ta'uu himuun akka magaalichaatti bara kana boondiin birrii miliyoona 3 oliin bitamee jiraachuu fi ammas qaamolee hawaasaa magaalichaan boondiin bitamaa jiraachuu himan. Dhaloonnis ashaaraa isaanii hidha laga Abbayyaa irra kaa'achuun jabaannee hidha jalqabne waliin ni xumurraa jedhaniiru. Guyyaa har'aa kana dargaggoonni bulchiinsa magaalaa Naqamtee kaka'umsaaf fedhii isaaniitiin jechuudha bittaa boondii irra kan jiran ta'uu isaati. Waliigalaa bara kana hanga ammaatti gara birrii miliyoona 3 oliitiin boondiin bitamee akka magaalaa keenyaatti jira jechuudha. Ammas qaama hawaasaa hunda hirmaachisuu itti fufnee jirra jechuudha. Abbootii qabeenyaa, dargaggoota, jaarmiyaa dubartootaa,
uummata magaalaa hojjetaa mootummaa bitaa jira jechuudha. Keessaa dhaloonni ashaaraa isaa hidhala gabbayyaarra kaa'achuu qaba. Godina Gujii aanaa Adoolaa Reeddeetti piroojeektii bishaan dhugaatii qulqulluu buufata fayyaa Hirbooraa Barkoo birrii miliyoona 7 oliin ijaaramaa ture eebbifame. Akka godina Gujiitti buufata fayyaa 28 fi hospitaala 2 keessatti biiroon fayyaa Oromiyaa kennii tajaajila fayyaa qulqullina akka horatu taasisuuf ijaarsa bishaanii irratti xiyyeeffannaan hojjetaa akka jiru ibsameera. Gabaasa waajjira koominikeeshinii godina Gujii Ababaayyoo Kafaniitu dhiyeessa. Bulchaan aanaa Adoolaa Reeddee obbo Waldee Dhugoo piroojeektiin bishaan dhugaatii qulqulluu eebbifame kun rakkoo buufatichaa fi hawaasa ganda Hirooraa kan furu ta'uu ibsan. Guyyaa hadhaa eebba misooma bishaanii buufata fayyaa ganda Hirbooraatiin baastanii jirtan. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Gujii obbo Taarikuu Taaddasaa biiroon fayyaa Oromiyaa buufataalee fayyaa godinichaatti rakkoo bishaan dhugaatii qulqulluu furuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu dubbatan. Bara dhufu keessa buufata fayyaa 31 ol guddataa jira buufata fayyaa bishaan mataasaa qabu. Kalaayinii mootummaan galcheef kan biraa akkuma jiru ta'e kan mootummaa kan biiroon fayyaa Oromiyaa galcheef duwwaan jecha gara naannoo 31 ol guddataa hospitaalii kennamu arfaanuu bishaaniin qabaata waan ta'eef qixasaniin biiroon saganteessee ka'e yeroo haaluma baay'ina buufata qabuutiin haaluma baay'ina hospitaala qabuutiin fedhii giddu galeessa godhatee kennaa jira. Godinni keenyas kana keessa fayyadamu keessaas tokko jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee godina Gujii obbo Wandimuu Roobee piroojeektichi tajaajila banaa ta'uunsaa qulqullina dhaabbilee fayyaa eeguu fi badhaadhina maatii mirkaneessuu keessatti iddoo guddaa akka qabu himan. Badhaadhina maatiitiif biyyaa milkeessuu fi uummata fayya qabeessa horaachuun murteessaadha jedhee amana. Asirraa ka'ee buufata fayyaa dhaabbilee fayyaa kenna qulqullina isaa eegsisuuf dhaabbilee fayyaa daran cimsuu fi bishaan hojjechuu jalqabee jira. Kana waan ta'eef bishaan hojjechuun qulqullina dhaabbilee fayyaa eeguun badhaadhina maatii milkeessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Maallaqi hadha bishaan kanaan hojjetame yoo xiqqaas ta'e naannoo miliyoona 8ti. Jiraattonni aanaa Adoolaa Reeddee buufata fayyaa Hirbooraa Baarkootti fayyadamaa jiranis piroojeektiin bishaan dhugaatii qulqulluu kun buufaticha keessatti ijaaramee tajaajilaaf banaa ta'uu isaatti gammachuu qaban ibsaniiru. Waa'ee bishaanii kanaan karraan kan ka'een bataami akka malee rakkataa turre. Faayidaa guddaa nuu kennee jira. Kanaaf guddaa gammannee jirra. Waajjira fayyaa kana keessatti rakkoo hammaataa ture sababa maaliitiif sababa bishaan qulqulluun hin jirree fi yeroo deemumsaallee wanni adda addaa wanni dhiqan wanni bishaanii hojjetamu baay'ee waan jirtuuf rakkoo ture. Balfii gogaa fi dhangala'aan magaalattii keessaa bahuun dhiibbaa haroo Harammayyaarraan gahaa jiru dabalaa dhufuun ibsamee jira. Rakkoon qulqullina magaalattiitti mudates rakkoo fayyaaf saaxilamanii jiraachuu jiraattonni magaalaa Maayaa kutaa magaalaa Harammayyaa Awwadaayii fi Adeellee ibsaniiru. Balfii goggogaa fi dhangala'aan magaalaa Harammayyaa keessaa bahus haricharraan miidhaa geessisaa jiraachuu ibsameera. Magaalaan Maayaa iddoo dhaabamsiisaa balfa gogaa fi dhangala'aa gahaa qabaachuu dhabuun rakkinicha hammeessuu kan himanitti aanaan kantiibaa magaalaa Maayaa obbo Diinoo Amiin rakkinicha furuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. Balfa magaalattii maqsuufis adeemsa bakka balfaa qopheessuu gaggeeffamaa jiruun beenyaan kaffalamuu fi yeroo dhiyootti hojiitti kan galamu ta'uu ibsamee jira. Dabalataan piroojeektiin paarkii haroo Harammayyaa birrii miliyoona 60 oliin hojjechuuf adeemsa jalqabsiisarra jiru qaama hojiilee harichaa kunuunsuuf hojjetamaa jiru keessaa tokko ta'uun eerameera. Waggoota 16 oliif badee kan deebi'e haroon Harammayyaa iddoo hara galfii ta'uun cinaatti madda galii namoota hedduuf ta'eera jechuun FBC gabaasee jira. Daawwattoota keenya oduu keenya goolabuun duran ijoo isaanii si yaadachiisa. Hojiin Itoophiyaan milkaa'ina ajandaa misooma Afrikaaf hojjetaa jirtu bu'aa qabeessa ta'uu ministeerri karooraaf misoomaa himani. Mootummaan tokkummaan sabdaneessummaa akka cimuuf ijaarsa seenessa waloof xiyyeeffannoo kennuun hojjechaa jiraachuu ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Laggasaa Tulluu himan.
Maddeen alaatiin pireezidaantiin Turkii Raajab Xayyib Erdogaan waggoota 13 booda Iraaq daawwatan. Daawwattoota keenyaa oduun galgala kanaaf biyya keessaa fi alarraa qindeeffannee kanneen daawwachaa turtanidha. Qophiileen ETV Boonitti fufuu akkasumas oduun biizinasii fi ispoortii duraa duubaan kan isin biraan gahaan ta'u ana saantii asan ture nagaan bulaa. Isan ofii koo dhabe dhalli koollee argattuudhaan. A new level of waan haaraadha jechuudha. Anamma waan doktorii ta'eef mucaan. Ifin addunyaa kana warra fakkeenya ta'uu danda'anidha. ETI kana yoo argatte ijoolleen koo waggaa 7-8 olidha kan itti baratte qabanii to'annaa jala nu galchan. Waan nama ajaa'ibsiisudha deem fudhadha. Carraasaa argadheerannaa gammada. Tina si heerumsiisa malee hin barattuu naan jette. Yaaltee fayyisuu jechuun waan ittiin madaalamu hin qabu. Isin barnoota kana yaaltaniittu dur? እነሱ እኮ ደህና አይደሉም። አማኑኤል ሄዶ ይመርመሩ። Maatii tokko keessaa namoonni amma suni doktara ta'uu jechuun Kutaan barbaadaniin kitaaba nan fidaati. Mucaan koo doktarii taatee hospitaala keessa deemti. Fedhiin meedisinii ijoollummaa koo kaasee na keessan turre. Seena qabeessa akka ta'u nuuf godha. Bu'uurri isin haadhaaf abbaa waan ta'eef. Baay'een isaan ajaa'ibsiifadhaan nutti tolu isaan hin boonnaan. Waan addaati. Maaliif kanneen poolisiin to'annoo jala sinna? Isan ofii koo dhabe dhalli koollee argattuudhaan. A new level of waan haaraadha jechuudha. Anamma waan doktorii ta'eef mucaan. Ifin addunyaa kana warra fakkeenya ta'uu danda'anidha. ETI kana yoo argatte ijoolleen koo waggaa 7-8 olidha kan itti baratte qabanii to'annaa jala nu galchan. Waan nama ajaa'ibsiisudha deem fudhadha. Carraasaa argadheerannaa gammada. Tina si heerumsiisa malee hin barattuu naan jette. Yaaltee fayyisuu jechuun waan ittiin madaalamu hin qabu. Isin barnoota kana yaaltaniittu dur? እነሱ እኮ ደህና አይደሉም። አማኑኤል ሄዶ ይመርመሩ። Maatii tokko keessaa namoonni amma suni doktara ta'uu jechuun Kutaan barbaadaniin kitaaba nan fidaati. Mucaan koo doktarii taatee hospitaala keessa deemti. Fedhiin meedisinii ijoollummaa koo kaasee na keessan turre. Seena qabeessa akka ta'u. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya dabareen kan oduu biizinasiiti. Oduu biizinasii waliin haniiraan silashiiti. Naannoo Oromiyaatti damee indaastirii manufaakcharingiitiin sharafa alaa doolaara miliyoona 183 argamsiisuu biiroo investimentii fi indaastirii naannichaa beeksise. Sagantaan sosochii indaastirii manufaakcharingii Itiyoophiyaan oomishtu nutis habitannu jedhu magaalaa Adaamaatti geggeeffame. Saganticha irratti ministeerri deetaan ministeera indaastirii obbo Taarraqany Bulultaa, hoogganaan biiroo investimentii fi indaastirii Oromiyaa obbo Ahimad Idris akkasumas abbootiin qabeenyaa damicha irratti hojjetanii fi dhaabbileen misooma biroon hirmaataniiru. Hoogganaan biiroo investimentii fi indaastirii Oromiyaa obbo Ahimad Idris naannichatti indaastirii manufaakcharingii 1,750 hojii investimentii irratti bobba'an keessaa 4,000 ol guutummaatti gara hojii oomishaatti galaniiru jedhan. Damichaan sharafa alaa doolaarri miliyoona 183 argamuu kan dubbatan yoo ta'u, waltajjii sosochii kanaan rakkooleen damicha irratti gama abbootii qabeenyaa mul'atanii fi mootummaan furamuu qaban adda baasuun bu'aa caalu galmeessisuu kan kaayeffate ta'us ibsameera. Deetaan ministeera deetaa industirii obbo Taarraqeen Bulaaltaa gama isaaniitiin bara 2014 erga sosochiin Itiyoophiyaan oomishtuu eegalee hanqinaaleen indaastirii manufaakcharingii irratti mul'atan furamuun bu'aanis galmaa'eera jedhan. Ga'een damicha sharafa biyya alaa argamsiisuu oomisha waliigalaa biyyattii guddisuu qabu akkasumas oomisha alaa galan bakka buusuu fi carraa hojii uumuurratti qabu guddisuuf xiyyeeffannoon akka hojjetamus dubbataniiru. Baatiiwwan salgan darban keessatti daawwattoonni biyya keessaa irraa
galii birrii biiliyoona 49.5 argamu bulchiinsi magaalaa Finfinnee ifoomse. Hooggantuun biiroo aadaa fi aartii turizimii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Hiruut Kaasaa yeroo ammaa sosochii turizimii olaanaan uumamaa jira jedhan. Magaalaan Finfinnee sochii turizimii biyya keessaa guddaa kan qabdu ta'uu ibsuun keessumattuu yaadannoo injifannoo Adawaa erga eebbifamee booda lakkoofsi tuuristoota biyya keessaa hedduu dabalaa jira jedhan. Magaalattiin teessoo dhaabbilee dippiloomaasii waan taateef tuuristoonni biyya alaa Sudaan, Somaaliyaa, Jibuutii, Eertiraa fi biyyoota ollaa adda addaa irraa gara magaalattiitti dhimmoota garaagaraaf akka dhufan hubachiisaniiru. Ji'oota 6 jalqabaa keessatti daawwattoota biyya alaa 400,000 fi 65,000 fi 366 magaalattii daawwatan irraa birrii biiliyoona 29.9 bifa adda addaatiin kan argame ta'uu ibsan. Piroojektonni gurguddaan magaalattiitti ijaaramanis tuuristoota biyya alaa fi biyya keessaaf hawwattummaa gaarii uumaa jiraachuus Dr. Hiruut himaniiru. Hoteelota tuuristootaan dhufan keessummeessuu danda'an akkasumas daandii magaalattii mijataa taasisuu fi misoomaa fi nageenya magaalattii mirkaneessuu irratti hojiin eegalame cimee kan itti fufu ta'us ibsaniiru. Magaalaa Adaamaatti ji'oota 9 darban lammiilee 84,000f carraan hojii uumameera. Magaalaa Adaamaatti ji'oota 9 darban lammiilee 84,000f carraan hojii uumamuu bulchiinsi magaalichaa beeksise. Itti gaafatamaan waajjira hojii fi ogummaa Obbo Abdulqaadir Xayyib ji'oota 9 darban lammiilee 84,139 damee adda addaa irratti carraan hojii uumamuu himan. Sheedonni 1,344 hirmaannaa uummataan ijaaramanii dargaggoota carraa hojii uumamee fi dabarfamee kennamuu himan. Dargaggoonni carraan hojii uumameef horsiisa lukkuu, indaastirii fi manufaakcharingii irratti bobba'anii hojjechaa jirus jedhan. Kanneen nyaata lukkuu oomishuu irratti bobba'anis akka jiran dubbataniiru. Lammiilee carraan hojii uumamee fi bakka itti hojjetan walitti hidhamiinsa gabaa fi bakki gurgurtaa mijachuufis himaniiru. Oduu alaatiin baankiin addunyaa maallaqa doolaara miiliyoona 150 Taanzaaniyaaf kennuu turerraa dhorkii kaa'ee jiraachuu Afrikaa Niwus gabaase. Baankichi piroojeektii turizimii biyyaatiif doolaara miiliyoona 150 biyyattiif waadaa seenee ture keessaa doolaara miiliyoona 100 biyyattiif kenneera. Ta'us gareen qorattoota mirga dhala namaa yuunivarsiitii Olkaamaa qorannoo taasisaa turaniin sarbii mirga dhala namaa jiraattota irra dhaqqabaa jiraachuu beeksisuu hordofee baankichi maallaqni hafe Taanzaaniyaaf akka hin kennamne dhorkii taasiseera jedhame. Akka gabaasni garichaa agarsiisutti sababa babal'ina piroojeektii paarkii biyyaalessaa biyyattii Ruhaa jedhamuutiin lammiileen seera duratti osoo hin dhiyaatne ajjeefamaa, buqqaafamaa fi darara garaagaraa irra gahaa jiraachuus dubbatameera. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii galgala kanaaf qabanne kan hangamaa turanii gama kootiin halkan gaarii. Isaan ofii koo dhabe dhalli koollee argattoleen. A new level of waan haaraadha jechuudha. Anamma waan dooktarii ta'e mucaan. Ifin addunyaa kana warra fakkeenya ta'uu danda'anidha. TTI kana yoo argatte ijoolleen koo waggaa 7-8 olidha kan itti baratte qabanii to'annaa jala nu galchani. Waan nama ajaa'ibsiisudha deem fudhadha. Carraasaa argadheerannaa gammadaadha. Tinasi heerumsiisa malee barattuu naan jette. Yaaltee fayyisuu jechuun waan ittiin madaalamuu qabu. Isin barnoota kana yaaltaniittu dur? Innessu koo danaa አይደሉም አማኑኤል ሄዶ ይመርመሩ ማይቶ ወከሳ ነሞን ነምሱኒ ዶክተር ተወቹኒ Kutasaan barbaadaniin kitaaba nan fidaati. mucaan koo dooktarii taatee hospitaala keessa deemti. Fedhiin meedisinii ijoollummaa koo kaasee na keessan turre. Seena qabeessa akka ta'u nuuf godha. Bu'uurri isin haadhaaf abbaa waan ta'eef Baay'een isaan ajaa'ibsiifadhaan nutti tolu isaan hin bonnaan. Waan addaati. maaliif kanneen poolisiin to'annoo jala sinna. Isaan ofii koo dhabe dhalli koollee argattoleen. A new level of waan haaraadha jechuudha. Anamma waan dooktarii ta'e mucaan. Ifin addunyaa kana warra fakkeenya ta'uu danda'anidha. TTI kana yoo argatte ijoolleen koo waggaa 7-8 olidha.
Akka moltan kabajamtoota daawwattoota keenya dabareen kan odeeffannoo ispoortiiti. Odeeffannoo ispoortii kan isinitti immoo an Fayyada Margaati. Tapha qixxeessituu Pirimeer Liigii Itoophiyaan Baardar walqixxee mo'achuun sadarkaasaa fooyyeffate. Kaleessa walqixxee waliin kan taphate Baardar 2-1 injifachuun gara sadarkaa arfaffaatti kan dhufe. Baardar galchii Charinet Gugsaa tapha boqonnaan booda daqiiqa 57 irratti galcheen dursaa turus Fuad Abdallaa daqiiqa 81 irratti galchii qixxeessituu walqixxeef galchuun taphni idilee tokko qixaan xumurame. Daqiiqa dabalataa taphni idilee goolamamu wayita jedhutti Charinet Gugsaa ofii galchii lammaffaa fi kan kilabni isaa ittiin qabsa milkeessa galchuun taphicha Baardar 2-1 injifateera. Baardar taphicharraa qabxii 3 argachuu hordofee taphoota 22 irraa qabxii 37 walitti qabachuun Buna Itoophiyaa qabxii 3 caalee sadarkaa arfaffaa qabateera. Taphoonni Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 23ffaa kamisa dhufurraa eegaluun Yuunivarsiitii Hawaasaatti kan taphataman ta'a.